harka fuunee akkam jirtan maatiiwwan boruufantii fi baganagaan gara boruufantiitti deebitanii tiitoriyaalota darban irratti akkuma ilaalaa turre ammallee tiitoriyaaluma kana walitti qabataa kana marsaa ta'anu kana marsaa jaaffaasaa maal akka fakkaatu waliin ilaalla digital library management system kana irratti jechuudha. Akkuma torbee darbe irratti maal hojjechaa turre marsaawwan darban irratti buukii akkamitti akka galmeessuu dandeenyu akkasuma immoo viidiyoo, audio akkamitti akka upload gochuu dandeenyu waliin ilaalaa turre. Har'a immoo isaan galmeessine kan viidiyoo waggaa galmeessinu taamleeniitti daballee akkamitti akka bareechuu dandeenyu akkasuma akka YouTube channeliitti daataa keenya akkamitti akka bareeffachuu dandeenyu buukii san immoo namni akka dubbisuuf haala mijeessuu akkamitti akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti kana duuba buutanii wantoota baay'ee irraa argattu isiniin jedha. Warroonni immoo YouTube channelii kanaaf haaraa taatan like, share gochuu hin dagatinaa akkasuma subscribe gochuus hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni fedhii qabdan qofa subscribe gochuu hin dagatinaa. Maaliif waan baay'ee isaa kan nuti teknoolojii kanaan walitti dhufaa deemnu yeroo fedhii barbaachisaa yeroo fudhata. Koodii barreessuun immoo baay'ee waan hardidha. Maaliif haalli ittiin barreessinu isaa yeroo fudhata takka developer ta'uudhaaf of kennuun dirqama ta'a jechuudha. Haga keessa buunee hubannutti waan baay'ee isaa nama rakkisaa deema. Kanaaf suuta jennee steeppiidhaan maal akka hojjennu waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti fayyadamnu coordinator PHP frameworkidha. Advancedidha jechuudha. Basic PHP direct fayyadamuudha. Advanced immoo PHP frameworkota fayyadamnee akkamitti akka daataawwan keenya communicate waliin goosifnu laallaa jechuudha. Amma waan baay'ee isaa hojjenneerra. Wantoonni hafan muraasota isaan san immoo akkamitti akka manage goonu waliin laalla. Har'a viidiyoo kana daataa yoo galmeessinu akkamitti akka galmeessinu yeroo tokko kan torbee darbee isinitti argisiisu. Fakkeenyaaf title jedha. Viidiyoo title keenya haa galmeessinu. Viidiyoon keenya maqaan isaa maalaa jennuuni introduction to web programming. Baay'inaan wantoota source code isaa kana customize godhachuu qabdu isiniifan erga. Maaliif yeroo laaltan keessa buutanii daataawwan sirreeffachuu gara keessanitti jijjiiruu danda'uu qabdu jechuudha. Wantoota asirra jiru kana laaltanii web intro jedhee haa kennuu fi kanaan booda isuma title keenya kana description irratti fidee barreessu paste goonaa. Kanaan booda file kan jedhu kun viidiyoo keenya upload goonaa jechuudha. Viidiyoo finnee bakka jiru barbaannee download keessaa seenuuti yookaan desktop keessas argachuu dandeenya. Desktop keessa seennee CapCut keessaa fudhuuti. Amma viidiyoo kana yeroo upload gochuuf tibuunee intros fudhachuu dandeenya. Kan barbaannu ammoo isa salphaa fudhadhuuti. Viidiyoo kana ta'u viidiyoo kanatti buunee submit goona. Yeroo submit goonu direct viidiyoo san teebiliidhaan nuu ka'a. Amma submitan godhaa. Insert godhee teebiliidhaan ka'a. Maal jennee introduction to web programming jenne. Amma kan nuti barbaanne marsaa kanarratti maalinni viidiyoo kana yeroo add goonu image isaa thumbnail waliin akkamitti add gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf thumbnail jechuun maal jechuudha? Yeroo YouTube ilaallu maaltu jira? Jalqabarra imeejota dhufan san jechuudha. Imeejiin dhufu sun maal jedhama? Thumbnail jedhama. Thumbnail san akkamitti akka hojjechuu dandeenya viidiyoo keenya irratti ilaallaa jechuudha. Kanaaf jalqaba duraa eessa dhaqnaa? Isa kana hojjechuuf kanneen walumatti deebisna. Akka wal sin harkaan dhoofneef isaan jiru hunda isaa kiloosan godha. Kanaa booda maal goona? Erga isa kiloos goonee booda viidiyoo bira dhufna. View jala seenee viidiyoo add viidiyoo kan jedhutti buuna. Kanaa booda gara gadii kanatti fiinna. Baay'inaan arreenjaa goonu faayila keenya. Jalqaba dura faayilli jalqabarra galuu qaba. Kat godheen deemaa. Isa kana keessan galchaa viidiyoo erga upload goonee booda title isaa kenninaa. Asitti waan dursa maaltu jiraachuu qaba? Viidiyoo jiraachuu qaba. Erga viidiyoo galchinee booda immoo maaltu galuu qaba?
thumbnail isaatu galuu qaba. Kana jechuun cover jechuudha. Cover video cover jechuudha yookaan cover isaa. Sanaa booda maal jennaani coveraa jedhuuni cover image jedhu. Cover image image sanaa booda faayiliidha, coveriidha. Isa kan akkas goonuu qubee guddaa jettu cover video image. Kan erga sagalchinii maal goona daataa kee amma deebinee peejii keenya refresh goonee alaattu irra dhufnee gaafa adii kanatti double itti bu'u maal jedha file cover. Faayiliin kun viidiyoo jechuudha. Isa kan maqaa haa jijjiirru maal goona viidiyoo jedheen save godha. Qubeen spelling isaa viidiyoo upload video jedhuun upload video jennaani. More paartii xaanutti immoo maal goona AI fayyadamnu video upload goonu kana akkamitti control gochuu dandeenya. Kan namni upload godhe moo kan ofii keenya upload goonu unique dha moo unique miti kan jedhu AI fayyadamne akkamitti akka hojjechuu dandeenya ni ilaalla. More isni advanced dha. Artificial intelligence waliin connect goosifna. Isa san immoo PHP fayyadamne akkamitti ChatGPT waliin connect goosisuu dandeenya. Open ChatGPT waliin jechuudha. Akkamitti connect goosisuu dandeenya kan jedhu artificial intelligence waliin connect goosifne check godhee daataa keenya immoo nuuf deebisaa jechuudha. API fayyadamuu danda'uu qabna. Gidduu kanatti konseptiin jira. Ammaaf garuu viidiyoo check goosifna. Viidiyoo sana upload goosifna. Cover isaa upload goosifna. Title kennaa fi kana booda authoriin eenyudha finna galchina. Sana booda amma wanti hojjennu maalini coverii kan akkamitti multiple data type garagaraa kan qaban akkamitti upload gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallu. Amma cover photo kan jedhu database keenya keessa seenjiru. Buukii video keessa seennee ilaalle cover video kan jedhu thumbnail hin qabu. Inni database irra jiraachuu qaba jechuudha. Daataan keenya hin jiru. Kanaaf maal goona structure kan jedhutti buuna kolomanii tokkotti naa dabaliin jedhaan asitti goon jedhaani. Kana booda as dhufnee kolomanii keessatti dabalsiifnaa jechuudha. Database keenya irratti maal jennaan cover underscore image jennaan. Image cover itti naa godhin jedhaani varchariidha. 255 hin caalu tekstichi. Kanaan booda baay'ee asitti wanti gochuu qabnu nullabilii ta'uu qaba. Yeroo hin jirre null jedhu darbuu qaba. Kanaaf change goonee nullity gochuun qaba. Maaliif yeroo hunda wannoon qabu waan ta'eef imeejicha qabaatu waan ta'eef change jennaani nullabilii. Sanaa booda achi keessaa detect godhee viidiyoo san akka coverii godhatu gochuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo YouTube linkii namni asirratti share godhachuu akka danda'uttis itti dabala viidiyoowwan kanneen irratti marsaawwan itti aanan irratti jechuudha. Kana booda amma daataa keenya erga galchinee garam deemna gara controllerii keenyaa deemna jechuudha. Sana booda controllerii banachuuf controllers kan jedhu jira application keessa. Sana booda video controller kan jedhutti buuna. Video controllerii keessaa gara olii kanatti dhufna. Iddoo kana jechuudha. Sana booda maal jennaani faayiluma kana fakkaatutu jira kan biraa kan isa kana upload ittiin goonu jechuudha. Kanaaf maal goona daataa keenya kan config lama ta'e hojjennaa jechuudha. Config biraa isa kana kanuma kan kana fakkaatu kan biraa config 2 kan ta'e hojjenna. Sanaan booda if config 1 upload config itti aanu akka upload godhu data configuration isaa hojjennaa fi jechuudha. Asirratti isa kana copy goonee akkuma jirutti fayyadamnaa jechuudha. Daataa jiru copy paste goona. Fakkeenyaaf video upload gochuudhaaf upload video jennaani. Video kana yeroo upload goonu thumbnail waliin upload akkitti goonu image fi videodha. Typing isaanii garagaraa jechuudha. Kanaaf maal goona asitti dhufnee yeroo tokkoon haala wal faana upload gochuu hin dandeenye bakka tokkotti jechuudha. Faayilii tokko kana jechuun ko yoo bal'inaan isin ibsuuf yaale as dhufee fakkeenyaaf argin jedhee iddoo kanatti videos images upload gochuu hin danda'u.
jalqaba duraa viidiyoo upload goona sanaan booda cover image upload goonaa jechuudha. Kanaaf maalan godhaa as dhufeen dursa viidiyoon upload goosisa viidiyoo eessa dhaqii upload kan jedhu keessa viidiyoo keessa foldara viidiyoo jedhu keessa galii sanaa booda isa kana maal goona as dhufnee viidiyoo kan jedhu keessa foldara viidiyoo uploadii keessa foldara viidiyoo jedhu keessa galii jennaan. Taayipiin isaa meeqa MP4 fi movie yoo ta'e sanaa booda faayilicha keenya san fidii faayila yoo qabaate upload asirratti godhii faayila kan temporary faayilii irra kaawwadhu temporary faayilii san immoo name waan jennee fi sanaa booda isa san fidii faayil taayipii kanarra kaa'e. Erga akkas goone booda this upload initialize config jenneen configii keenya kan initialize goone sanaa booda upload jenneen viidiyoo name jechuun ishee tana viidiyoo name kan jennee nuti kenninee fi iddoo kanatti kan kennineef file name input type file name kanaaf kennine san video name jennaani jechuudha. Isa sana asitti finnee galchina. Sanaa booda video data jenna. Data upload ta'aa jiru san. This upload video. Uploading kun maalinni library dha. Keessa kaawwanne config file keessatti gaafa configuration hojjennu config keessa autoload keessatti maal hojjennu upload jennee keenya. Line 61 irra kan jiru kan upload kan nuuf dubbisaa jechuudhaaf dhufe. Kanaaf asitti deebinee maal goona upload sana call goona data fi upload godhaa jechuudha. Yeroo kana maal godhanii iddoo paazii tanaa barbaade asuma keessa nu kaa'aa jechuudha. Viidiyoo keenya fidee iddoo faayila keenya kan upload folder upload jettu barbaada root directory keessa sanaa booda upload keessa immoo viidiyoo kan jettu viidiyoo keessa kaa'aa jechuudha. Fidee faayilicha keessa viidiyoo keessa kaa'aa. Kanaa booda immoo maaltu jira erga isa keessa ol keenyee booda faayila keenya kan faayila irratti kuufadhe isa kana fuudheen daatabees irratti galmeessuu qaba maqaa sana jechuudha. Kanaa booda isa kana maal goonee amma daataa keenya finnee jirraa jechuudha. Erga image upload gochuuf iddoo kana kaawwanneerra faayila keenya kan daataa kan asitti galee maqaasaa kana jechuudha. Maqaasaa kana erga fudhannee booda asirra kaawwanne deebisnee maqaasaa baara biyyoo irraan kaawwadhe maaliif daatabeesitti insert gochuuf. Itti aansee immoo cover image deemu. Cover image kun file name underscore cover image jennee image ishee sun eessaa dhufte ishee tana cover image kan jettu tun ishee tana jechuudha. Ishee cursor hin bireertu tun file input file name kanaaf kan kennamte jechuudha. Kanaa booda dhufnee maal goone faayilii keenya files underscore files cover image kan jedhu name dha kan dhufte. Sanaa booda ishee san new name cover kan jettu san file ishee kana finnee asirratti assign goone sanaan booda config waan jennu. Config jechuun asitti configuration hojjenneerra. Configidha. Kun immoo configuration lammaffaadha jechuudha. Osoo image 5 galchine configuration keenya kan akkamatti dabalaa deemnaa jechuudha haalota garaagaraatiin. Sanaa booda config jennaani. Configin kun amma image cover eessa kaawwanna location kamirratti store goona location isaa jalqaba dura upload paazii kam kaawwanna eessa dhaqaa jennuun root directory bira deema. Root directory jechuun maal jechuudha gabaabumaan yoo isin ibse root directory jechuun iddoo projectiin keenya jiru kana jechuudha. Iddoo kana root directory jedhama. Sanaa booda root directory keessaa eessa dhaqi upload keessa dhaqi. Upload keessaa immoo eenyu bira dhaqi viidiyoo bira dhaqi. Viidiyoo keessaa immoo eessa dhaqi cover bira dhaqi jechaan jira jechuudha. Koodiin itti maal location image kana naa keessu. Image kan iddoo kana naa kaa'in jedha. Image type ati keessu kun immoo maal ta'uu qaba? JPG, PNG, JPEG ta'uu qaba. Kana qofa ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf oduun GIF itti erge naafin uploading godhuu jechuudha. Daataa keenya error jedhee nu deebisa. Sanaa booda max size unlimited dha. 0 jechuun unlimited dha. Isa kan akkas goone commentaa godhu unlimited size. Osoo akkas dhufee image size isaa 1024 qabu qofa upload ta'uu jedhee megabyte haga kana kilobyte haga kana kan qabu qofatu upload ta'aa jechuudha daataan. Kanaaf ammaaf garuu amma barbaanne upload godhu jennee as keenyaa jechuudha. Kanaa booda daataa gara gadiitti darbina. Erga isa kaawwanne configuration keenya erga keenye booda as dhufu. This
Uploadii kana eessaa kool godhaa jirra. Akkuma amma dubban config autoload config keessa autoload kan jedhu kan upload goone san keessa seennee kool isa sana kool goone asitti galchina. Sanaan booda upload warri jedhu hundi isaatu bakka sanii dhufanii jechuudha. Sanaa booda cover image kan jedhu jira. Uploadis data jennee kanaaf cover image keenya kana isheen tun cover img tun immoo cover underscore image name seesan faayila kanarra keenya. Kanaa booda erga isa keenyii booda maal hojjenna? Hojiin keenya faayilota keenya kana check goosisuu dandeenya haala salphaadha. Wanti isaa salphaadha. Tokko sun nu gallaan keessi isaa hundi isaatu salphaadha jechuudha. Result equal to this vm jechuun video model kan jennee kennee jirra. Asitti gara olii kanatti video model isa kana jechuudha. VM dhaan akka waamamu. Video model jedhee hagam barreessu VM jechuun salphata waan ta'eef VM jennee variable kanaan qoorti. Add video kan jedhu video modelii function create godhi parameetrii lama kan qabu isa biraan adeemu jechaadha. Video name fi cover image kan jedhu bira dhaqe. Erga upload godhee booda maal godha? Video add video added successfully yookaan immoo video failed to save jennee error message keenya deebisnaa jechuudha. Kanaaf booda garamitti erga isa fixee booda garam deema? Gara list book'itti deemi jennee. Amma asitti dhufnee video modelii keessaa add video kan jedhu video modelii biraadhaan nuti keessadhanna application keessa view video modelii bira dhufna. Sanaan booda video modelii bira add video kan jedhu video name fi cover jenneeni video fi cover image qaba. Sanaa booda parameetiriiwwan jiran kana fuunee galchina. Fakkeenyaaf outeriin input post outer asirraa dhufa outer id kan jedhu isa kana jechuudha. outer id kana filnee as keenya title video title video name video ishee kana jechuudha. Isheen tuni maaliif ishee asitti nuti qabanne sanii jechuudha. Ishee san tas dhufa video name tan parameetirii jalqabaarra kan jiru. Taagsiin taagsuma achii dhufu description video image created by admin jennee ammaaf booda nama login godhe sanitti jijjiirra. Category ID kan inni post godhe cover image kan jettu tan ammoo cover kan jettu tanarraa ishee sun eessaa dhufte ishee tanaa jechuudha. Video kan jedhu bira cover kan jedhu kana bira dhufnee laallaa jechuudha daataa keenya. Sanaa booda faayila keenya upload nu godhaa jechuudha. Amma waan kana qofa wanti guddaan asirratti hubatamuu qabu maali? Configuration lama qofa hojjennaafi jechuudha. Yoo daataan keenya garagara ta'e. Sanaaf maal goonaas dhufnee amma page keenya kan refresh godhuuti. Daataa jalqaba duraa fakkeenyaaf video keenya upload godhu choose godhadhu faayila video desktop keessaa seenu desktop sana booda CapCut keessaa intro kana filadhu YouTube intro deebi'ee cover image moo gara download itti deebi'ee download keessaa cover image tokko filadhu download keessaa cover image more books kan jedhu kana filadhu bookii kana filadhu. Sanaa booda title isaa student management system source code jedhu kan nuti qopheessaa jirru. Sanaa booda sakan educational content ta'uu danda'a. Taagsiin isaa vida jedhu idua jedhu. Kanaa booda educational isa sana copy goonee sinne paste goona. Sanaa booda daataa keenya kana maal goona? Save goona. Gaafan save jedhuun daaticha naaf galcha. Keenya foolaalleen student management system kan jedhu megabyte kilobyte kana ittan bu'aa gaafan itti bu'u play godha jechuudha. Bifa kanaan play naa godha daataa keenya san play goosifne. Amma immoo cover image keenya waliin iddoo kanatti fakkeenyaaf amma title kan jedhu kan cover image itti daballee bifa salphaa ta'een haa baafnu. Kanaaf as dhufna. Amma olaaltan asitti book one video waan hunduma isaatu nu galchee jira jechuudha. Asitti haa dhufnuti.
view biran dhufa. Videos list kan jettu biratti deebina. Kanaa booda amma haala salphaadhaan cover image display haa goonu salphisneetu. Fakkeenyaaf asitti dhufeen awutarii kana biratti isa kan title cover jedha. Cover image jedhamu image gara gadiittis dhufeen ishee title kan duplicate godheen haalli ittiin display goonu baay'ee akkam goona akkas goonee asirraa kaasu. Kanaafuu image jenna SRS image dha waan ta'eef. Kanaafuu location isaa asitti php echo base underscore url erga jennee booda maal goona as dhufnee uploads slash video slash cover erga jennee sanaa booda gara dynamic'itti deebina. Keessatti php echo maal jennee deemaa jirra. Maqaa variable keenya video sanaa booda maal jennee cover underscore image more cover qofa waan database irratti galee jiru san jechuudha. Cover image sanaa booda semicolon goona. Amma yeroo kana daataan keenya guddachuu danda'a image gaafa jennee sanaa booda asitti dhufnee save goona. Daataa keenya dhufee gaafa page kana refresh godhu more guddachuu danda'a. Amma inni balkii ta'e kanaaf maal goona as dhufnee size kennaaf image kanaaf width jennaani. Width 120px, height 50px. Safe. Amma image kan bifa salphaa ta'een nuuf kaa'aa jechuudha. Yoo ilaalle haala kanaan nuuf kaa'eera. More image bal'aadha waan ta'eef more akka isaa godhuuti 2050 akka barbaannutti manage gochuu dandeenya. 80 to 80 square yaa ta'u gaafa akkas goon daataa san itti argisiisaa jechuudha. Bifa salphaa ta'een image dynamic tokko display gochaa deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf image biraa upload goonu more akka nuuf galuuf image biraa aarinu choose file video choose godhuuti. Video san deebisnee video biraa choose gochuu dandeenya. Desktop CapCut keessaa more intro kana upload godhu cover isaa more isa salphaa ta'e wayii cover DBM or not found image all files docker okay. So there image addaa barbaadaa waan ta'eef more gara gadiitti asii godhe okay 82 then homemade tube growing is home tube paste it submit. Amma olaalle daataa keenya bifa salphaa ta'een nutti argisiisaa jechuudha. Amma image kan akkas manage gochuu dandeenya jira jechuudha. More image kana
akka barbaannutti daataa keenya immoo yeroo load goonu yeroo bannu cover image irra kaa'uu dandeenya. Kanaaf haala kanaan salphisnee waan baay'ee isaa hojjechuu dandeenya. Kanaaf gaafa itti bu'u naaf bana download gochuu danda'a fiicharii bifa salphaa ta'een manage files gochuu dandeenya. Daataa keenya akka barbaannutti manage gochuu dandeenya jechuudha. Kun wantoota amma har'a hojjennu keessaa isa tokko. Inni xaanee jiru immoo image erga galchinee image wajjin thumbnail wajjin erga galchinee booda audio immoo bifa salphaa ta'een akka itti qopheessinee jechuudha. Fakkeenyaaf audio as dhufnee yoo ilaaltan amma audio ma fakkaate wantoota baay'ee isaa daataa fi image thumbnail jennee fi irra gaafa nasitti bu'u image kana video audio kan akkanaaf load godhu yoo gochuu barbaanne eessa dhannaa audio management kana bira dhufnaa file jennaanii jalqaba dura audios jennaanii list audio kan jedhu bira dhufnaa. Kana booda iddoo kana dhufnee daataa keenya kana check goona. Amma haalli nuti ittiin manage goone torbee darbe ilaallee turre faayilota audio keessa jiran saayizii isaa meegaabaaytiin, kiiloobaaytiin, GB meeqa akka ta'u karaan kaalkuleet ittiin goone hojjennee turre. Isa san marsaa darban irratti argachuu dandeessu. Ammas haalli ittiin hojjennee jechuudha. If else dhaan control goone if saayiziin keenya kana yoo ta'e kana yoo ta'e kana yoo ta'e jennee control goone jechuudha. Sana booda yeroon itti bu'u akka inni naaf dubbisu yoon barbaade maaliin godha asan dhufa php echo base url jennaani. Kana booda eessa keessa jira upload keessa jira. Upload keessa immoo eessa keessa jira audio keessa jira. Audio sana booda asitti php echo jenne dynamic deebisna audio keessa immoo eenyudha faayila audio keessa jiru san database irraa ilaalluti. Audio keessa kan jiru table audio jiru maal jedha audio name jedha. audio underscore name semicolon goona. Sana booda page keenya refresh goone ilaallu. Amma gaafa nasitti bu'u direct waan jiru san naaf bana. Amma maaliin asitti ilaaltan daataa kana underscore 100% waan akkasii kennaa fi jira. Kanaaf isa hambisuuf maal gochuu qabna? Faayila keenya kan jalqaba duraa eessa dhannaa asitti hojjedhu isa kana. Akkam goonee hambisna kan jedhu. Jalqaba audio dura variable kennuu fi audio underscore name haa jedhuuni. Maaliif amma wanti sun yeroo galmeessinu underscore itti deebisuu qabna. Qixataa dursa with no space with no st space kan hin qabne jechuudha. Space qabaa fi amma daataan keenya yoo database irra ilaalle space qaba kuno. Odoon kooliingii kana bira dhufee lammaffaarra jiru garuu naa hojjeta. Faayila keenya dursa asii kan akkuma taa godhuuf yoo jedhuuni amma dubbanni kana hojjechuuf jechuudha. Isa lammaffaarra jiru kooliingii audio data test audio isa kana wanti bu'aa hin hojjeta jechuudha. Odoo saawundii barnootaa ta'e barumsa dabarsaa jechuudha. Daataan keenya kun waa'ee barumsaa ta'a. Amma garuu biraasittoo dhufnee kanatti bu'u maal jedha 20 discover underscore 20 oromiyaa jedhee nuukaa. Amma kana hambisuudhaaf maal goona as dhufna. Isa kana bira dhufnee komentii kana kaasu maal jennaan string str string replace jalqaba dura search goosifna space comma replace with kami isa sanaan shidifama walitti deebisi replace with sagara gadi kana kami replace godha underscore dhaan comma jenneen eenyu isa as jiru kana fiilmii kennaaf
ishee tana jechuudha. Audio name kan jenne kan fuunee copy goona. Kataa godhus copy isaa godhu waluma qixa. Fideen asitti paste godha. Kanaafuu save jennaanii ishee kana finnee asitti paste goona. Daataa keenya kan paste goona. Amma gaafa page keenyatti deebinee refresh goon erroriin kun nurraa furamaa jechuudha. Errorii kana bifa salphaa ta'een ofirraa furraa jechuudha. Amma gaafan hover godhu ilaaluu dandeessu. Discover Oromia. Hello, fellow travelers. Welcome back to our channel. Kanaaf wantoota asirra jiru manage goonii jirra jechuudha. Amma errorii kan bifa kanaan manage gootu. Page not found goonii jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti waan dhufe amma discover Oromia. Discover Oromia. Akkasumaan haala salphaa ta'een manage gochuu dandeenya jechuudha viidiyoo keenya. Audio keenyas daataa kana. Kanaaf bifa barbaaddan yoo teebiliin barbaaddan yoo giriidiin barbaaddan akkamitti akka qopheessine viidiyoo darbe irratti ilaallee irraa waan ta'eef sirratti daataawwan keenya manage gochuu wantoota baay'ee isaa waliin laallaa jechuudha. Amma kan itti aanee jiru viidiyoo immoo fakkeenyaaf giriidii kan viidiyoodhaaf akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu halaallu. Amma teebiliidhaan jira gaafa giriidii ta'u immoo akkamitti hojjeta. Giriid jechuun akka audio kanatti daataa keenya yeroo qindeessine bifa salphaa ta'een qindeessine daqiiqaa xiqqaa keessatti fixnee laalla amma daataa kana. Jalqaba duraa maal hojjennaa eessa dhaqxu packaging kan jedhu filannee kan duratti hojjechaa turre adeemni tempileetii keenya bira dhaqxu adeemni tempileetii keenya keessaa eessa bira dhaqxu miidiyaas kan jedhu bira dhaqxu sanaan booda viidiyoowwan akka bifa barbaadanii bifa kanneenis ta'uu danda'a. Karaa barbaadanii akka barbaadanitti kan manage ittiin gootan filattu moonisterii jechuu dandeessu. Bifoota barbaadaniin akka barbaadanitti kaa'uu dandeessu. Ani isaan keessaa isa kamiin filadhe isa amma isa kanan filadhe jechuudha daataa keenya bifa ittiin giriidiin goon. Kanaaf isa kana filachuuf right click gootanii inspect gootanii daataa kan copy gootanii paste gochuudha. Kanaaf amma maal goonaa jalqaba duraa gara listii kana biraa dhufnu. Listii kana biraa dhufnee booda teebilii olaa baanu teebilii isa kanaa ol kaarda bodii keessatti taasisnee jirtu. Inni kun maaliif akkam qaba isaa dhufe. Sanaa booda ishee kana inspektaa godhu koodiidha. Gara gadiitti fiigaa ishee kana bira dhufe inspekti goosisee koodii keenya kan daataa kaarda roo kan jettu tana guutuu fi koppiin godhaa daataa kana jechuudha. Sanaa booda kontiroolee kontirool siin jedhaanii fideen as keessatti peestiin godha. Koppiin godhe waan ta'eef peestiin godha. Amma dhufeen peejii keenya refresh gaafa goonu kan viidiyoo maal akka fakkaatu haalaati manage viidiyoo kan jedhu. Bifa kana nuuf qabatee jira jechuudha. Amma daataa keenya immoo maal goona akka staatikii miti daataan keenya daayinaamikiidha. Kanaaf daayinaamikii taanaan maal goona tokko qofa hambisnee faayiloota jiran tokko qofa gannee gara daayinaamikiitti jijjiirsifna. Akkamitti jijjiirsifna asaa dhufu. Jalqaba duraa isaan kan ishee hoo'ikii kana olaa baafnu isa kan koppiin godhaa. Iddoo kana finnee asitti paste goona. Koppii goonee paste goona. Sanaan booda PHP jennee sentaaksii PHP kanaa booda asitti PHP sanii kolan jennee paste. Daataa keenya amma gaafa refresh godhu imeejii tokkotu irra deddeebi'aa jechuudha baay'inaan. Yoo ilaaltan imeejuma tokkotu irra deddeebi'eera. Kanaa booda maal goonaa asitti dhufnee imeejii kan jettu tana soorsiin kun onlaayinii irra jira irraa kaafna. Kanaa booda asitti dhufnee daayinaamikiitti jijjiirra. PHP echo base URL jennaan. Sanaan booda eessa keessa kan jiru baasii jechaan jira. Uploadii keessa akkas goonee kana uploadii keessaa immoo imeejiidha waan ta'eef kan nu barbaannu cover viidiyoo keessaa cover. Sanaa booda gara daayinaamikiitti deebisna. Amma immoo PHP'tti deebinaa jechuudha. PHP echo amma viidiyoo keenya baasaa jirra waan ta'eef asitti dhufnee viidiyoo maal jennee
cover underscore img jedha faayila keenya jechuudha. Kanaafuu isa kana sintaksii PHP keenyaan dhaamsina save goona. Daataa kan amma gaafa refresh godhu warri imejii qaban display ta'u warri hin taane garuu hin mul'atanii jechuudha. Kanaaf yaadni isaa galeera natti fakkaata. Kanaafuu immoo viidiyicha asirratti kool goona. Akkamitti kool goona? Kan waluma fakkaatu. As dhufnaa koppii goona isa kana. Isa kana bira fideen paste godha bakka kanatti. Sanaa booda iddoo lokeeshiniin kun cover kan jettu tun irraa kaatii viidiyoo keessaa maal jennee viidiyoo underscore name jennee. Sanaa booda save goona. Amma gaafa refresh godhu peejii kana gaafa kilik godhe fakkeenyaaf kana kilik godhe harka gara viidiyootti na geessaa jechuudha. Gara viidiyoo keenya play gochuutti na deemsisaa jechuudha. Kanaaf maal goona amma daataa keenya kan background color isaa haa jijjiiru. Fakkeenyaaf div kan jedhu tokkoon isaan kophaatti jijjiiruu fi dandeenya. Kalariiwwan garaagaraa kennuu fi dandeenya. Amma wal bira dhufan baay'een isaa. Fakkeenyaaf row class or style jennee haa kennuuf style background color green haa jedhuun save goonu daataa fi amma background isaanii green dha. Imeejiin immoo width fit haa jedhuun fit content fit gochuu qabu. Sanaa booda amma warroota imeejii hin qabne kana delete godhu. Daataawwan imeejii hin qabne kan isaan jalqabaa lamaan viidiyoo keessa seenuun delete godha. Morgaa isaan qabaatan xiqqoo ishee interfeesiidhaaf gaariidha waan ta'eef isaan jalqabaa kana lamaan delete godhu. Yes. Refresh. Amma daataan kee kana ta'e. Sanaa booda immoo maal goona? Semicolon goonuu padding jedhuun padding gara hundaa'u 4 px yaa kennuu fi gara hundaanuu jechuudha. Boodanis ta'uufis amma gaappiin jira jechuudha imeejiota kana. Sanaa booda semicolon goonee round or background border radius jedhuun border radius 10px jechuun kun boordariin isaa akka bareeduuf jechuudha. Amma viidiyoo keenya kana bareechaa. Sanaa booda erga isa goonuu viidiyicha kanaaf viidiyii 340px jedhuun more heightiin autoodha. Isa kana imeejii kana guutaa jirraa jechuudha. Kanaa booda imeejii keenya kanaafis bifa saniin haa kennuuf. Asitti width more styliidha waan ta'eef kun baay'ee isaa waan nama rakkisuu akkasitti tolu akka abbaatti tolu santu namatti tolu santu hojjetata jechuudha. Akka barbaadutti hojjetata. Height isaa 120px. More 220. Then gaafa kanneen haala kanaan viidiyoo keenya manage gochaa amma fakkeenyaaf uploadaa goonu viidiyoo biraa upload gochuu barbaanne aadanii viidiyoo jennaani viidiyicha gaafa upload goon achumarra nuu ka'aa deemaa jechuudha. Daataa beesirraa fetch godhee akka nuti barbaannutti nuuf ka'aa deema. Fakkeenyaaf MP4 warra ta'an faayila viidiyoo keessa waan jiru natti fakkaatu more as keessa seenuu viidiyoo more faayilonni kunniin gurguddaadha. As dhufnee open goona cover image
Downloadii keessaa suma tokko haa filadhuuti. Digital kan jedhu kanaa filadhu. Sanaan booda type haa goonu amma sample type godha. Deemna sanaan booda goone save jedhuuni image gasii achuma irratti nu deebisaa jechuudha. Viidiyoo guddaa upload gochaa irra yerootti fudhachuu danda'a. Daataa keenya bifa kanaan viidiyoo fi image manage goonaa jechuudha wal faana. Parameetirii barbaannu upload goosifnee manage gochuu dandeenya. Inni biraa wanti har'a laallu maalinni audios bifa sanii arrange goosifna, videos bifa sanii arrange erga goonee booda wanti nu hafu har'a maalidha? Daataa keenya kan amma audio kana galcheera ilaaltanam isa kana fakkaataa jechuudha viidiyoon keenya. Gaafan itti bu'e direct open naa godhee akkan dubbisu na taasisa. Welcome. Akkamitti dhaggeeffannu viidiyoo akkamitti dhaggeeffannu fuulii nuuf taasisaa jechuudha. Kun siistema digital library keessaa isa tokko jechuudha viidiyoo management. Amma kan itti aanu maalinni search facility isaa haa daballuuf. Fakkeenyaaf amma namni viidiyoo tokko lama yoo ta'u argachuu dandeenya. Garuu gaafa viidiyoon keenya baay'ee baay'atu argachuuf nu rakkisa. Maal goona? Search facility daballaa. Searching kan jedhu jechuudha. Kanaaf book list bira dhannaa. Book list kan jedhu bira dhufnaa. Video list kan jedhutti deebinaa. Video list keessaa gara olii kanarra dhufnaa. Iddoo kana jechuudha. Walumaa galatti wanti hubatamuu qabu maalidha fiitan? Search jechuun foormiidha. Kanaaf as dhufnee form action ammaaf hashaa godhuuti. Hashtag yaa fayyadamnu ammaaf jechuudha. Sanaa booda meetodii isaa geetidha. Searching yeroo hunda kan yaadachuu qabdan geetii fayyadama. Geet. Imeejiidhaan searching goonu waan ta'eef ammaaf asitti dhufnee maal goonaa? Asitti akkas goonee input type text jennaani name keenya name is equal to search vid search jedhuuni vid underscore search. Kana booda placeholder search class form control. Kana booda data keenya finneerra save godhuuti. Kana booda sitti aansinee maal jennaani? Type submit godhu. Value isaa ishee maal jennaani? Search jedhuuni. Kanaan booda isa kana akkasumatti haadha. Amma peejii keenya gaafa viidiyoo kana bira dhufnee refresh goonu foormiin kun dhufteerti jechuudha. Sanaa booda amma isheen kun fayyadamti. Kanaaf maal goonaa? Iddoo lamatti cabsina. Isa kana jechuudha. Asaan dhufa maal goonaa? Div class more class call md ishee jalqabaa searchiidha waan taateef md 4. Kanaa booda taansinii immoo suma kana duplicate godhuuti. Keessa finnee control v. Kanaa booda ishee kana copy haa godhadhu. Yeroo copy goonu foormii gara olii dabarsina. Foormii isaanii hundaa ol asirra keenya gara gadiittis foormiin gara gadiitti dhuma akkaataan godhaa as keessaan kaa'aa jechuudha. Kanaa booda ishee tan kophaattiin baasee foormii gara oliittan dabarsaa gargar qoonnee jechuudha. Isaan waluma bira maddii taa'uu jechuudha. Gaafas dhufu form
div md3 foormii keenya submit ittiin gochuuf daataa keenya geetidhaan itti submit goonu bifa kanaan qindeeffannaa. Dursa meetodiin keenya kana kenninaa fi input post amma maal jennaani asitti dhufne search jenna php syntax php kenninaa fi php echo base url fi base URL sanaa booda search jedhanii search video underscore video URL kee search video ta'u kanaa booda meetodiin geetidha. Copy goonee garam deemna gara config bira dhaqna. Config keessaa router bira dhaqna. Router keessaa immoo kan video waan hojjechaa jiru kan asitti paste goonee duplicate goona. Sanaa booda search video jennee asitti dhufnee maal goona isa amma search dhufu kan search video jennee as keenya isa kana yeroo search goonu parameetrii ittiin erginu wantoonni jiru ammaaf search video jennee gaadha. Sanaa booda video controller biratti deebina. As dhufnee bakka kanatti hojjedhu public function search video jennee asitti maal goona akkuma listii kana kan fakkaatu kan searchidhaan dhufu hojjenna. Fakkeenyaaf daataa sana copy godhadhu hundasaa copy godha. Sanaan booda paste godha. Salphisnee hojjennaaf yoo memorii gadi buufnee baay'ee isaa laallee wal xaxuu danda'a waan ta'eef amma foormii kan fakkaatu ishee filter jettu daataa create godhu. Video keessatti filter.php kan jettu create godhuuti asan dhufa video keessa right click goona or ishuma kan copy goona list kan jettu tan deebinee asitti paste goona paste ishee kanaan maal jedhaani filter jedhaani jechuudha. Kanaafuu daataa kee filter kan ta'e asirratti nuu fidaa jechuudha listii isaa. Kanaafuu wanti nuti hojjennu baay'ee salphaadha. Erga filteriitti jirre asitti dhufnee get filtered video jennaan amma videos kan jedhu akkasumatti deema. Kan nuti argannu garuu daataan kun baay'ee ta'uu danda'a ariidhaan deebi'a. Kanaaf as copy goonee ishee kan gara video modelii dabarra. Video modelii keenya keessatti maal jennee hojjennaa public jenna function. Kanaafuu asitti dhufnee paste goona daataa achi samii ta'e san parameetirii irra kaawwachuu dandeenya. Asitti finnee argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf parameetirii irra haa kaawwa asitti dhufnee parameetirii irra yoo jedhu fakkeenyaaf key haa jedhu keyword ittiin deemaa jirru keyword is equal to this dura maal jechaa turre input post jenneeti amma input get jennee as keessatti geetiin keenya maaliin ishee video list irratti maqaa ishee tan vid search tan fidannaa jechuudha. Kanaafuu semicolon goona filter keyword kana immoo finnee kanaaf pass goona as dhufnee immoo isa kan video modelii keessatti dhufnee keyword keenya kenna keyword jenna. Amma asitti wanti hojjennu maalidha? Jalqaba dura this db select all jennaani kolomanii san teebilii san keessaa kolomanii hundaa fidu. Kanaafuu duplicate godhadhu isa from jennaan eenyurraa videos irraa teebilii videos jedhurraa where jennaanam
or like fayyadamna. Yeroo sarchii like fayyadamna. Like video nameidhaan sarchi goonu video underscore name comma keyword. Isa kan keywordii namichi galchisa yoo like ta'e. Isa san likein kun gosoota garaagaraa qaba. Sanaa booda isa kana copy godhee fidee asitti paste godhuuti get jennaani isa kana maal godha result jedhamu. Kanaa booda return this db keyword result. Amma daataan inni nuu fidee dhufu laattu asitti jalqaba dura eessadhannaa peejii keenya kana refresh godhu. Kanaa booda amma fakkeenyaaf student kan jettu search godhu. Gaafa search goonu maal jedha faayila keenya nuu fidee garuu isaan gara gadii kana jiran maal jedhe error jedhe. Eenyudhaan error jedhe name kan jettu join hojjenne waan ta'eef amma isa kan walumaa galatti kan kamii wal fakkaata get videodha waluma fakkaata isa kana jechuudha. Isaan kana inni copy godha daataa keenya kana immoo fidee join hojjechuufidha jechuudha. Asitti dhufnu paste godha error sun hin badaa jechuudha. Join isaa hojjeta. Amma tokko qafa qabna jechuudha. Video inni biraa maal jedha fakkeenyaaf video management biraa deebi'uuti video management. Okay, inni biraa maqaa kan data home tube kan jedhu search godhu. Home videodhaan jechuudha. Home tube jennu search godhu. Kanaa booda search kan jedhutti bu'a. Amma videoon keenya home tube kan jedhu haala saniin kan galmaa'e hin jiru jechuudha. Home made malee home tube hin jiru. Kanaaf isa kana copy godhee paste godha search godhu. Okay, what's wrong? Space kanaaf error value namti sanit goonu wal argachaa hin jiru jechuudha. Isa sana afur fakkeenyaaf home duwwaan home search godhe nan argadha daataa tokko. What's wrong? There is no any home on this. Okay, video underscore no. Oh, it's exactly title itti jiru. Maaliif kanaan ittiin baasaa jiru videoon maqaa adda addaa qaba. Title keenya iddoo deebisne malee waan kana argachuu hin danda'u. Kanaaf videoon inni osoo hin taane title itti jiru sirraa godhu. Title dha kan ittiin hojjechuu qabnu. Sanaa booda refresh godhuuti yeroo tokko amma title gaafa hin jedhin homemade tube naa bahee jechuudha. Amma kan biraa immoo itti dabalte. Itti dhufeen video management student kan jedhu gaafa search godhu warroota student of keessaa qaban hunda isaanii naa fidaa jechuudha. Search jechuun kana. Wanti nuti search irratti hojjennu isa kanaa jechuudha. Search facility. Sanaa booda as dhufnee fakkeenyaaf kan addaa wayii arri irraa kan ka'u qubee tokko qofa barreessinee baasisuu dandeenya. Arri gaafa jennu isheeta tana nuuf baasaa jechuudha. Arri fakkeenyaaf arri isheeta kittii naa baasaa jechuudha. Arri waan jedheen teestiidhaaf waan hojjennu. Kanaaf haala salphaa ta'een sarchiiwwan query garaagaraa hojjechuu dandeenye jirraa jechuudha. Sarchi facility isaa hojjechuu dandeenyeera. Akkasuma immoo kaataagorii itti dabaluu dandeenya asirratti. Kaataagorii education kan ta'e naa baasi. Awutariidhaanis sarchi gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf itti dabalu. Asitti dhufee kolomanuma tokkoon dabala. Listii kana bira dhufeen video list asumatti duplicate goona. Isa kan ishee kan moo rakkasaa godhu iddoo lamatti haa qoodu. Ishee kana sadi godheen amma isa kan duplicate godhuuti. Isa afurii kanas sadittan deebisa. Sadi ishee kanas
sadiin godha. Sanaan booda taayipiin keenya maalidha? Tekstiidha. Eenyu naa ta'uuti. Vaaliyuun qabu. Asirratti neemiin keenya eenyu ta'a? Fakkeenyaaf awutariin sarchaa goonu. Awutariin ID fayyadama waan ta'eef ammaaf awutar ID jennee fayyadamaa irraa miti. Awutar ID fayyadamaa jira. Dabalata maalaa fayyadamnu? Maaliin sarchaa goonu? Mura awutarumaanuu drop down yaa fayyadamnee sarchi goosif taa dhufuuti. Daataa keenya san select jennaan. Name select name is equal to outer pure kanaa booda asitti dhufnu as keessa gaafa video listii kana bira dhufnu option select option jennee maal goona? Option value nalii haa darbu. Gaafa nalii darbu garuu select duplicate godhuuti asitti dhufee PHP syntax kaafna. As keessatti PHP for each kana keessatti maal jennaan? With SM setting model get all maal jennee setting model keessaa seenu yeroo tokko modelii keessaa setting model get all category, get all book type, get all outer warroota jenne kan get all outer kan jenne kan copy godha fideen asitti paste godha. Kanaa booda asitti dhufeen akkas godha. Keessa seenna as outer variable kennee fi outer jedhamu. Kanaa booda inni kun asitti dhaabbata. Isheetan ammoo fudhannee gabbuuf. Kanaa booda PHP syntax kaafne PHP close goonaa jechuudha daataa keenya. Kanaa booda asitti dhufnee display goosifna. PHP echo eenyu outer name or outer name jennee akkaataa ittiin kennineefsa kan outerii keessaa outer name jennee outer jennee kan adda baasuu qabna. Waa maroofu waan achi jiru san ta'a jechuudha. Outer name yoo ta'e outer name dha. Isa kana copy goonee immoo ID dha waan ta'eef as dhufnee outer underscore ID save goona. Outer name only, not outer name jennee jechuudha. Kanaa booda daataa keenya amma gaafan peejii kana bira dhufee setting modeliin loading ta'anii ta'e malee baakaa godhuutiin refresh what's wrong video manage video. Kanaa booda form control itti jijjiiruu ishee tana classii haa kennuufi asii kana kaasutti class form bootstrap form control save goonee peejii keenya refresh haa godhu. More bifa kana amma daataa keenya sarchaa goosisu. Amma gaafa sarchi goonu more ID dhaan sarchi goona isa kana. ID outeriitiin sarchi goona. Kanaaf maal goona? Direct parameterii isaa kana keywordin keenya lama ta'a jechuudha. Achi dhanneetuma dagalchinaaf. Video kana bira dhufeen copying godhaa.
where jennaan. Maaliif laayikiin hin ta'u amma. ID'n tokko waan ta'eef tokkuma. Where outer underscore ID is equal to maal goona haala salphaa ta'een amma asitti argachuu dandeenya. This input get isa as jiru san finnee kenninaaf. Get maqaa asitti kennineef kan outer kan jennu kan finnee asitti galchinaaf viidiyoo moodelii kanarratti finnee kenninaa fi sanaan booda save goona. Amma daataa keenya gaafa laallee refresh haa godhuuti maqaa fakkeenyaaf student management student kan jedhu eenyumaa filadhu Kamaal kan barreesse maal jedha outer ID unambiguous good. Kana jechuun maal jechuudha? Outer ID unambiguous jechuun hin beekamne jechuudha. Kan nuti ittiin deemaa jirru garuu videos.outer_id dhaan deemaa jirra. Asitti maal goona? videos.outer_id jennaan. Itti dhufnee daataa kan dootidhaan gargar baafnaa jechuudha. videos.outer_id. Baay'ee bareeda. Maaliif? Kunis asis jira waan ta'eef outer ID adda baasuu wallaale. Kanaaf naan galle wanni kun jedhe akka galuuf goona. Kanaaf kan Kamaal barreesse isa kana qofa nu baasaa jechuudha. Sarchi gaafa goona. Haala salphaa ta'een argannaa jechuudha. Daataa fakkeenyaaf Kamaal RE'n barreesse. RE hoon jedhee RE nalii baasa. Maaliif RE waan jedhu gara Kamaalitiin wanti galmaa'e tokkoon jiru jechuudha daataa kanarratti. Dursa maaltu jira daataan hundasaa hamma nuti scroll gochuu dandeenyu nuu fida. Kanaaf booda immoo nuti minimize irraa godhanna. Home TV eenyu barreesse? Kamaaltu barreesse yoo ta'e naa fida. Fakkeenyaaf Kamaal irraa godhu gaafa sarchi godhu fidu. No data found jedha. Asitti dhufne yoon immoo Caalarra godham Kamaal Home TV Caalanis barreessine Kamaalis barreessine jechuudha. Homemade dha. Home TV osoo hin taane homemade. Sarchaa goonu Caalatu barreesse naa fida. Garuu duubatti deebi'aa laatu eenyutu barreesse kan jedhu. Homemade Kamaal irra gaafan godhu garuu naan fidu. Good. Kana jechuudha hojiin nuti hojjenne. Hojiin sarchi irratti hojjennu iddoo kamittuu sarchi facility bifa kanaan deemnaa jechuudha daataa keenya. Akka nuti barbaannutti filter goosifnee daataa keenya manage goosisuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo 4 qabna. 4 keessaa tokko qofan barbaada yoo ta'e kaataagooriidhaan itti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf kaataagorii isaa qofaan barbaaduu dandeenya. Kun dirqamaa miti. Kamaal qofti kan galmeesse baasii yoon jedhee kanuma Kamaalii naa fida. Itti aansee immoo kan Caalaa qofti galmeesse baasii yoon jedhee kan Caalaan galmeesse istinaa godha garuu Kamaal as keessan fidu. Isa kana olaaltanam Kamaal as keessan jiru jechuudha. Haala kanaan viidiyoo kee sarchii kee manage goonaa jechuudha hunda isaatu. Gaaffii yoo qabaattan karaa koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo viidiyoon kun yoo isinitti tole like share gochuus hin dagatinaa. Baay'inaan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma immoo wanta hafuu maalidha? Wantoonni nuti hafuu baay'ee isaa finneerraa audio irrattis bifuma kanaan hojjenna sarchiisaa waluma fakkaatu. Akkaataa filteritti goonu yeroo barbaannutti maal parameetirii ittiin barbaannu sarchi goosifna. Inni nu hafu garuu viidiyoo ta'an irratti wanti hojjennu baay'een isaa maalinni isa kana asumatti play akka gochuu danda'u. Amma fakkeenyaaf yoon kanatti bu'u peejii biraa kana iddoo biraa deemee peejii biraa irratti nu hubana. Garuu isa osoo hin taane asumatti gaafan kilik godhu pause godhee play akka gochuu danda'u. Kana waliin laallaa inni viidiyoo ta'anutti baay'inaan waliin laallaa akkasuma immoo user management isaa waliin laalaa deemna. Viidiyoon nu hafu amma baay'inaan maalinni user management fi wantoota kanneen manage gochuu namni login godhe payout management payment management kanas akkamitti gara sisteema keenya firii warra hin taane limit gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf taayipii nama nuti galmeessaa jirru garuu hundi isaa firiidha. Gaafa barbaannu firii warra hin taane immoo akkamitti
maallaqa akka kaffalu namni taasifnee hojjenna kan jedhu waliin laallaa. Hanga dhumaatti waan aduuka turtaniif guddaa galatooma. Horaa bulaa deebanaan sin jedha. Immoo viidiyoo kan yoo gaafii qabaattan komentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Akkasuma telegiraam chaanaliitiin boruufan tiyuub kan jedhu seentanii daataa barbaaddan waan barbaaddan na gaafachuu dandeessu. Gaafii keessas siniif deebisaa deema. Akkasuma immoo soorsi koodii kan weebsaayitii BBN 11 kan jedhu seentanii dubbisuu dandeessu. BBN 11 kan jedhu keessa seentanii daataa kanneen dubbisuu dandeessu. Wantoota sin barbaachisu hundasaa laallachaa deemuu dandeessu jechuudha. Weebsaayitii keessan bifoota eessa argattu? Koodigineetar kan jedhu jala seentanii digital laabrarii maal of keessaa qaba, maal kan jedhu laaluu dandeessu. Waan baay'ee dubbii baay'ee sintiin baay'isu. Horaa bulaa deebanaa, nagaan turaa, fayyaa ta'a. Gaafii yoo qabaattan na gaafachuu hin dagatinaa. Laayik, sheer gochuus hin dagatinaa. Sabiskiraayib gochuus hin dagatinaa. Baay'ee sin jaaladha. Horaa bulaa.